Hayya kabajamtoota hordoftoota jirraa miidiyaa Niitoorkii har'a kan argamnu lixa Oromiyaa godina Jimmaa aanaa Gommaatti. Godina Jimmaa aanaa Gommaa keessatti iddoon ammatti argamnu kun iddoo seenaa qabeessa qonnaan bultoota aanaa Gommaati. Mee isaan wal qabsiisnee biiroo aadaaf turizimiitti nama tokko asitti affeerradheetiin jira. Keessummaan keenya har'a obbo Habib jedhamu. Obbo Habib mee waa'ee dhimmoota iddoo kanaa fi seenaa kaleessa iddoon kun akkam ture, qonnaan bultoonni godina Jimmaa aanaa Gommaa seenaa akkamii asirratti qabu kan jedhu waan gabaabduu isa waliin kan isiniin geenyu ta'a. Haga xumura qophii keenyatti nu waliin turaa qophicha qopheessuun isin waliin turtii kan godhu ani Rabbiraa Leenjisaati. Turtii gaarii. Habib Muhammad jedhama. Hayye. Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaatti. Hayye. Tara Kominikeeshinii Mootummaati. Hayye. Egaan Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa sagantaa imala miidiyaa qopheessee guyyaa turizimii addunyaa akka naannoo Oromiyaatti yeroo 19ffaadhaaf kabajamu sababeeffachuudhaan jila miidiyaa fuudheeti lixa Oromiyaa hawwata turizimii naannoo lixa Oromiyaa jiru daawwachiisuu irratti kan argamu. Kanumaan wal qabatee amma kan argamnu lixa Oromiyaa godina Jimmaa aanaa Gommaati. Aanaa Gommaa keessa iddoo addaa bakki Kiilolee jedhamutti kan argamnu. Egaan seenaan Oromoo keessatti kanaan dura sirnoota darban keessa dhiibbaan fi hacuuccaan garaagaraa uummanni gama siyaas-dinagdee fi hawaasummaatiin irra gahaa ture. Keessumattuu qotee bultoota naannoo kanaa keessa qotee bulaan tokko bara mootummaa Haayile Sillaasee keessa helikooптara dhuunfaa bitachuudhaaf mootummaa sirna yeroo sana gaafate. Mootummaa sirna yeroo sana mootummaa Haayile Sillaasee turani. Nugusa yeroo sana helikooптara dhuunfaa bitachuudhaaf gaafa gaafatu. Helikooптara bitachuudhaaf barbaadee maallaqa si gahu qabadhuuti kotoo jennaan qotee bulaan yeroo sanaa suni maallaqa kuntaalaan fudhataniiti kan gara Finfinneetti qajeelan jechuudha. Kan isaan deemanii fi helikooптara bitanii kana bakka kana dirree kana qopheessanii bakka itti konkolaataa helikooптara isaaniitti itti bu'u qopheeffatanii maallaqa fuudhanii gara Finfinnee gaafa deemanii kan isaan eeggate garuu waan faallaadha jechuudha. Sirni yeroo sanaa uummata kana cucuudhaaf dhiibuudhaaf gama dinagdeetiin gadi dhabee eenyummaa isaa maalummaa isaa dhiibuu waan barbaaduu fi qotee bulaa kanarraa maallaqa guutummaatti irraa saamuudhaanii mana hidhaa galchee akkasitti yeroodhaaf erga adabamanii booda ba'uu danda'an jechuudha. Mootummaan yeroo kana immoo muummeen ministeera Dooktarri muummichi ministeera Dooktar Abiyyi Ahmad illee yeroo sana seenaa sana deebisanii jiranii asirratti naannoo kanarratti bu'uudhaanii seenaa yeroo sana qotee bulaan abjuun yeroo sana qabu yeroo kanatti deebisanii jiranii jechuudha. Mee bara Haayile Sillaasee keessatti qonnaan bulaan helikooптara bitachuu jechuun baay'ee guddaadha. Bara durii sanaa miti yeroo ammaatiyyuu helikooптara miti qonnaan bulaan konkolaataa bitachuun baay'ee ulfaataadha. Mee qonnaan bulaan yeroo sana maal oomishuudhaan akka seenaan ifoomsutti kan isaan sadarkaa helikooптara bitachuutti irra ga'an? Egaa akkuma beekamu naannoon Oromiyaa qabeenya aadaa uumamaatiin hedduu kan badhaatedha. Keessumattuu naannoon kun kaash kiroop bunaan kan beekamtudha. Bunaan oomisha kan zibaadii kan xirinyii kana qabeenya akkasiitu jira. Bunatu jira. Qabeenya gurguddaa biyya alaatti ekspoort ta'u. Daandiin bara duriillee hanga Zayilaatti jiru. Na asirraa hanga Suudaanii kaasee hanga Zayilaa daandiin jiru asiin kana keessa darbeeti kan deemu nagada daldala adda addaatu ture jechuudha. Kanaan qotee bulaan yeroo sana naannoo kana jiranii Oromoon durumaan qabeenyaan kan duroomedha. Aadaadhaan duudhaadhaan kan duroomedha. Gaanfa Afrikaa keessatti uummata beekamudha. Afrikaadhaaf kan gumaacha godhaa turan. Kanaaf yeroo sana keessa maallaqa gurguddaadhaan dinagdeedhaan biyya kana kan sochoosaa ture. Uummata Oromoo ture sirni duraan ture. Uummata kana dinagdeedhaan siyaasaadhaan cabsee duubatti hambisuudhaa fi seenaa waggaa 150 nurratti deemaa ture. Kanaanii yeroo ammaa kana qabsoo gurguddaa warri mahandisoonni jijjiiramaa keenya ilmaan abbaa gadaatii fi qabsoo qeerroo fi qarree Oromootiin har'a jijjiiramee dhufee as gahee har'a kunoo waan sana bu'aa arganne sanaan kan hadha bashannanaa jiru jechuudha. Dargaggoonni hadha jijjiirama dhufetti fayyadamaa jirra. Nus dhaloonni har'a seenaa kaleessa irra dhaabbanne maal gochuu qabna? Qotee bulaan kaleessa bara teekinooloojiin hin jirretti addunyaa irra intarneetiin hin jirre helikooптara bitachuudhaaf kan inni hojjetaa ture jechuudha. Nuti har'a garuu dhaloonni har'a sana caallee dachaadhaan seenaa keenya kaleessaa sana barree kan har'a dhufnesis seenaa keenya irra dhaabbanne boruu kun kan jennuu fi qabeenya uumamaa bareedaa kana dhala dhufutti akka dabarsinuudhaaf kan deemaa jirru. Seenaa kaleessa qonnaan bulaan helikooптara bitachuudhaaf humni gabroonfataan sirnoota cunqursaa kaleessaa turan sirna Haayile Sillaaseetiin qonnaan bulaa sun akka inni
Koloftara kana hin bitanne qabeenya isaa irraa saamuudhaan adabaniiti kan isaan gara asiititti deebisanii manguddoo sun illee dulloomanii yeroo akka boqotanidha kan nuti dhageenye. Meessanii wal qabsiisnee immoo muummichi ministeeraa seenaa iddoo kanaa seenaa qonnaan bulaa kanaa deebisuudhaaf koloftaraan asitti bu'anii fakkeenyummaa fi sirna kaleessa sirni gabroonfataa sirni Haayila Sillaasee qonnaan bulaa saamee qonnaan bulaa cunqursee sana deebisuudhaaf koloftaraan illee dhufanii akka asitti bu'aniitti kan seenaan kaafamaa jiru. Mee isaanoo bu'uura akkamii kaanii deeman dhufanii? Egaan akkuma beekamu muummeen ministeera keenya seenaa hedduudha kan hojjetaa jiran jechuudha. Gama dinagdeetiin, gama turizimiitiin keessumattummaa biyyi kun qabeenya aadaa fi hawwata turizimii isiin qabdu sana bakka itti deebisanii jijjiirama itti fufiinsa qabu biyya kanaa fiduudhaa fi seenaawwan gurguddoo adda addaati waan cabuu hin dandeenyeef dhalaa dhalatti darbuu danda'e kana sana hojjetaa jiranii. Keessumaa naannoo kanatti qotee bultoonni yeroo sana turanii hamlee isaan qaban hawwiidhaaf badhaadhina har'aa sirni addaa kun sirni mootummaan biyya bulchaa jiru kun booceetiin istiraateejiin buudhee deemaa jiru kana abboota kaleessaa irraa kan dhaalanidha jechuudha. Abboonni keenya kaleessa badhaadhina har'a nuti fuulduratti imala godhannee deemaa jirru kana bu'uura isaan kaleessa nuu ka'anidha har'a kan nuti irra dhaabbannee deemaa jirru. Kanaaf isaanis bu'uura sana seenaa keenya duraanii sana olaantummaa keenya guddina keenya qotee bulaa keenya jalqabee seenaa Oromoo bu'uura Afrikaa ta'e kana addunyaadhaaf fakkeenya ta'e kana bakka itti deebisuu fi addunyaa illee ammas baanee akka nu addunyaa gubbaatti mul'annuudhaa fi seenaa sana deebisuudhaaf muummeen ministeeraa qotee bultoota keessumaa qotee bultoota naannoo kana jiraniif kakaasuudhaaf jechuudha. Qotee bulaa kana qofa otoo hin taane Oromiyaa guutuu irratti qotee bulaan jiru dargaggoon jiru seenaa isaa kaleessaatti deebi'ee borii isaa akka hojjetuudhaaf seenaa warri gootni kaleessaa nu dhaalchise akka nu irratti dhaabbannee eegannee kunuunsinee dhala dhufuutti dabarsuudhaaf seenaa hojjetanidha. Hedduu galatoomuu qabu muummee ministeeraa illee hedduu galatoomfachuu qabna. Nuti dhaloonni har'aa seenaa hojjechuu qabna. Seenaa warra kaleessaa qofa dubbachuurra nus har'a maal gochuu qabna waan jedhu itti hayaannu jedha. Hedduu galatooma. Hayyaa kabajamtoota hordoftoota Jirraa Miidiyaa Niitoork kun imala keenya sababeeffachuudhaan iddoo kanatti argamnee seenaa muraasa kan irraa haasofnedha. Seenaa iddoo kanaa bal'ina isaa yeroo biraa hawaasicha waliin ta'uudhaan kan isin hin geenyu ta'a. Seenaan iddoo kanaa bal'aadha. Har'aaf kanumaan kan isin hin geenyu ta'a. Haga xumura keenyatti waan hunduu qabuutaniif ulfaadhaa horaa bulaa deebana.